إن الربسنا ورا رب إيسى وان برات رب جد ورا رب إيسى وان برا خدد ورا رب إيسى وان برا قبب ومن فئ أنت إنسان قبران سان إن الربسنا ننجل رب من تيتنا كيسا مالف جناني ربي كيسا كان الربسني بكم سرب الروان كمنيب ربي كيسا كان إسنرت الربسني ميد أمتني قلبي تيسا تو ميد أما amantii teessantu miidhama rabbi arrabsan silaa rabbi homaa irraan buusani akka rabbiin arrabsineef amantii nama tokko maraa eeggadhaan hin jedhe rabbi obbolowan kanaafuu walaa eeggannu marrinuuyyuu marruu obbolowan wal tiksinee wal kabajnee wal ulfeessinee akkanatti akkuma dur waliin jirru kanatti dhugatti waliin haa jiraannu wanni wal barsiifnu yoo jiraat wanni wal dura qabannu yoo jiraat wanni gamaa gamana kun karaan irra kana ka qajeela kana jennee wanni ragaa wal dura finnu yoo jiraat akka kamaja wal dura dhufne ragaa walif finne karaan kana fakkaata waan jedhu akkanumatti walitti haasofne karaa nagayaatini wali haa insha Allah boromsaa fi leenjii walii kenninu tanaaf walii haa wanni kun dhugaatti yoo deddeebi'e hawaasa keenya san bakka hedduu cabsaa beeka manni keenya ni caba manni keenya ni caba waa hedduun cabnana hedduu hagana jenne nuti dhufa tanaafu haa walii asaga asduraa waan dabre asii achi eegamaan guddoon tun nu dhufan abboonni akkanaatun eeganutti dhufanii nu wajji gaddan wallaala waa balleessa duraanuu isaanilleen haa ulfaatanii maanguddoon biralleen ka bilbilanni jedhani obbo Girmaan bilbilanii turani والدان هواس قيسي شاني قلتنا أما اللي تلفون الرجلاني والأرجدي أفان تكون أما اللي من الرجل متى كأنك مسلم أرمو كنا أكمل تجباني قام تاندب بفنيا شو من الرجل ويا لما كيسا ويا تو كيسا سنة تجبانا ونكون نمرة تجالي قد نمرة قالي سنكوفن توي نجدني دام سسني اللي نوفني نملا ميساني تكو تلفون الرجل kanaafuu akkanatti haa quba qabaannu saanilleen haa galatoomanii akkana wal kamajaa ol ulfeessaa deemuu waan nurraa fedhamuu dhaloota burilleef waan dabarfamu hamajamaa walaa eeggannu haganuu walii dhaabna inshaallah galatoma ummataye waan dabaltanii waan dabalu baay'een hin jiru hundumtuu jedhameera itti dabalee nama baay'ee emotionally charged waan hin ta'eef yaadillee naan dhufu garuu wanni na gammachiisu akkasitti waliin teenye dubbii wal hubachiisuun hedduu natti tola kanuma duwwaadha waan gochuu dandeenyu malee maal goona walitti deebinaa wanni qeessotaas wawaamamaa jedhama isaan kana ajjinillee dhufne akkuma kana isin ijiniin teenye ibsa ejjonnallee qopheessaa jira qopheessine naan jaani edinutti ni baasna naan jaani okay akka walda charchi kiristaana North Americaatti guutuu gamtaa akkasi inshallah yaa soo kanatu jira kanaaf ammoo gurbaan hedduun gammadaanii akka kanatti teenye wal dhaggeeffannee gochuudhaaf kanuma duwwaadha waan jechuudha bareeda ayyaajii umar dhaamsa qabdani dhaamsinan qabu taslaa wanni irraa dubbattani kanan wanni ji'u namticha isa dhiyeessa sana namtichi isa dhiyeesse fayyaan qabu dhibamaadha nama joohar irraa dhibame jibbansuma joohar yoo joohar maqaa dhawame inni ni maraata gurbaan sun fayyaan qabu har'aa miti gaafa makka jirru dhageenye joohar arrabame aasha arrabamte aasha gaazexanyaadha dabarsiti malee waan takka nama waan tuytu hin qabdu sanillee hin hafne maqama gartee islaamillee hin fedhu ammoo joohar marraa gartee wanni inni dalaguu laaluu jibbinee wanni jedhe saniifuu gartee ani qaama gartee ulamaan keenya irraa dubbatanii waan gartee namticha qaanii namticha tortoraa gartee sanii irraa dubbatan kammoo tortoraan san caalu kana dhiyeessu kana rabbiilleen gartee nurraa qaba ummanni keenya immoo ummanni saba kana gartee wajjin qabnu gartee tokkummaa qabnu waan gartee oromummaa walitti qabnu amantii adda addaan qabnu kana gaddi keessan gadda keenya jedhanii nutti dhufuuf
Doktor Taayye Ingalatoonfannaa namni keenya wanni beekuu qabu dubbiin gartee Ustaad Naasir jibbansa Joohar irraa qabuuf waan kana odeessan ammoo namni isa beeku namni jarasan beeku dubbii tana maaliif ol fuutanii jedhan dubbii cal'isanii mitii gartee dubbanne malee ummanni ummata gartee hafaa dhugee kararra ciisuu warri gartee beekullee inni immoo ka gartee mataa goofareedhaa sun jaartin isaa nafxanyaadhaa jedhan saniifuu ergaa wahii qabanii ummanni keenya kanaafuu hin burjaajayini tanaafuu gartee ulamaani keenya hayyoonni keenya akka Sheekh Amiin Ibroodhaa akka Sheekh Jaabir Abdallaafaa dhaggeeffadhaadha waan nama fayyisu waan gartee bareedduu gartee hawaasa keenyaa dabarsaa jiranii haa ta'u immoo oggaa inni gartee akkanatti waan akkasii achirratti dhiyeessu karaa dandeenyan waan isarratti gartee nulleen rabbis itti kadhataatum waan isaan gartee xiqqeessu rabbitti haafidu ammoo isaan amma gartee ka dhufan isarraa gartee difaa ta'uu odoon ta'in nu wajjiin gadda muslimatti dhufte tun natti dhufte jechaadha gartee ummata isaanirraallee bakka bu'anii nutti dhufan malee ummata saniif magantaa hin dhufne akkasitti beeka gartee ummanni sun nama fayyaa qabuu miti yoo akkana jenne gartee waan areeratti naquudha deemnu gartee isinitti hin fakkaatini gurbaan namni gartee gizuma hundaa'u markaza gartee xiqqeessaa namaatiif arrabaaf dhaabbame jechuun ni malti gartee namuu silaani gartanii saniifuu gartee ummanni keenya kan muslimaatis isaanillee nullee ni galatoonfannaa ummanni keenya kan muslimallee oggaa waa dubbattan hayyoota keenya haa dhaggeeffannu akkuma amma sheeyni keenya Sheekh Bashiir jazaa rabbi isaanii haa kafalu waan bareedduu gartee dubbatan namni gartee nama dhaane hin jiru namni kun ni boo'e jechaadha boo'illee nullee boochisi gartee maaliif gadda kanaatu gartee waan dhiisanii miti malee jarri kun silaa waan irraa dubbatanii miti ammoo namni gartee waa dubbattan ummata ulamaa keenya gugurdaa irra deebi'aa dhaggeeffadha akka Sheekh Abdallaa Sheekh Jaabir Abdallaa faa akka Sheekh Amiin Ibroo faa haasawa gartee sheekha keenya Bashiir faa kana faa dhaggeeffadha Sheekh Safiir faa dhaggeeffadha akka namni walitti hin buune hangan mal isinitti dhaabama kana walii sun taanu لا يقدر يرتاح سيجا Aji waan jettan qabdanii? Bismillahirrahmanirrahim. Ani waan hin jolle hedduun qabu. Namu haasawe. Waan inni jiru namni takkuma nama arrabsa jaani hedduu abbaa ifa arrabsa jaani saniif kana waan maqaatti godhanii olii gadillee qaban hin qabu. Ulamaan akkaataatti deebisuu beekan isaantu beekaa isaanummaan harratti raddii godhanii saniif jecha obbo Taayyeen haa galatoomu akkasuma Girmaa Callaalleen ammallee asumarra jiraan seehaa Jira. galatoomu saniifuu akkuma jedhame qeessonnillee wal yaamaa jiran jedhanii waan resolutionallee irra baafneeti dhufna jedhanii saniifuu wogguma walit dhufne san waan jennu waliin jenna malee ammaaf obbo Taayyee fi Girmaa Callaalleen waan itti dhagayameen waan akkana nu dhufaniif wanni gaddi kun gadda keessan qofaa miti gadda keenyaa jedhanii waan dhufaniif jecha haa galatoomanii jennaanii rabbiin diina isaatti iffata rasuula isaallee isaatti iffata gaafa jirullee tiisse eeganallee isaatti iffata diinni keenyallee rabbiin naaf buusee naaf tiissa jedhee arrabni namaa waa takka irraan fuudhu namuma dhageeffamaafi malee waa takka waan irraa hir'isu hin qabu diina guutuudha qabna kanaaf jecha hoo hanqanumaan ja'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salaam warahmatu hordoftoota daawwattoota keenya akkuma dhageessanitti obbo Taayyeen sarjarii irraa akka bahaniin hospitaala irraa akka bahaniin gaddi kun isaan gaddisiisee iddoo masgidatti ulamaa'ota keenya gaddi kun gadda kiyya jedhanii dhufanii kanaa ol deemuu barbaannu haasoo barbaannu akka isaan nutti himanittis akka qeesonni namni obbo luba wandimuu luba Samuel Damallash akkasumatti luba kabostan tokko luba afur santu bilbilee akka waldaa kiristaanaa charchii guutuu North Americaatti irrafni nuti illee marii guddaa godhaa jirra namni kun bakka hin bu'u Oromollee bakka hin bu'u kiristaanallee bakka hin bu'u ni balaaleeffannaa gabbaaneetii waluudhaan tokko tokkoon miti waluudhaan irraa dubbanna jaanii kanaafuu akkasii daawwattoota keenya galatooma ulfaadhaa sagantaa keenya irraa asumarratti xumurraa turtii gaarii wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Barakallahu fiik. Wanna tokko gurbaa kana dhiyeesse amma sila achirratti galchuun irra ture narraa akka seera biyya kanaatti nama diigu yeroo wanni godhanii wanni isaa irraa cufama. Kan irratti dalage. Kan irratti dalage. Girma nagaatti dhaami kaakaanii deemnaaf inni irraa namoonni jechuu barbaade. Samara ilmu ada goon. Fittee itti taanaani aliyyee dubbisi. Maal jedha? Petition irratti godhamudha. Keessa irratti aadalee. Isa qofa utuu hin ta'in yoo barbaachisaa ta'e wal kan biraa legal action illee fudhatu. Obbo Taayyee waan dhufaniif Taayyeen kan hin beekne wal barraa. Obbo Taayyeen nama as turanii nama akkasii galatoome dur irraa as jiranii wal argina inshaallah. nama wallaggaati nama amallee amantiin kiristaanaa qabanii dhuga hospitaala turanii guyyaa sadii dhaabdha bahanii waan gurbaan haasa'ee amantii islaamaa nabiyya islaamaa ani dhiifama jechuun dhufee jedhan anattu qabee keessa kiyyattu qabee uummanni islaamaa uummanni oromoo kiyya akkuma namni taaziyaa walitti kuusan gadda kiyya san isinitti himatu as dhufee gadda kiyya himatu dhufee gadda kiyya naa dhagayama jedha kanaaf bareedaa fakka dhufee akkana nama keessa jiraachuun gaarii jennee hagas dhalatuuf jennee itti himnee taanifamuu qeessotaa fi warri silaa hordoftoonni amantii sanii irratti dalaguu jiranii nuun jedhe hagana kunoo keessa si barsiifnee waan dubbattu Waan dubbadha deegamata akkanaa kennaan. Wanni jechuu barbaadu wanni kun eegata hame sa'aatii 72 ol taree jira. Magaalaa kanaa fi addunyaan tana guutuun dhageettee namni xiqqaa guddaan irraa dubbatee jira. Nu diina keenyarraa koottaa nu deebisaa dhiifama nu gaafadhaa jechuu hin qabnu. Amma akkana mul'atutti bakka bakka walitti dawwalamee dubbifamee dhiifama maaf hin gaafatamne ka jedhu dirqama namarra kaa'amee akkasitti namni dhufee dhiifama nama gaafataa jira malee silaa bakka jirutti waldaa jiru keessatti bakka waaqeffannaa isaatti bakka amantii mana waaqeffannaa isaatti dhaqee wanni namni kun godhe koominitii Oromootti jira dhaaba adda addaatu jira rakkinni kun rakkina keenya mara ka Oromoo maraa ta'e namni dubbatu qaba malee namni nama kakaasuudhaan namni dhufee dhiifama nama hin gaafatu sunsanii namni hanga ammaa wanni kun eegataa hame namni tokko namni faayidaa qabu gabbahee peejii isaatiin tahee miidiyaadhaan tahee waan kanarraa ka dubbateen agarra. Nu maali nurraa maaf dubbatanii osoo hin ta'in nu dhugatti arginee jirra eenyummaa keenya agarree jirra nama waliin jiraannullee agarree jirra nama waliin hin deemne jennullee agarree jirra kuni yaada nama tokkootii miti yaada nama bal'aa nama gartee waan akka isaa qabu ibse malee namni kun uf tahee hin dubbanne namni kun nama isa duubaan jira dhaabatu isa duubaan jira waa hedduu isa duubaan jira jechuudha. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo inni bakka bu'u barruun haa ta'u maaliin haa ta'u hanga mooni tokko dubbateen jiru. Dubbatan. Dhagaa hin geeffadhaan kun ka waldaa akka waaqeffataatti jedhan kun tokko namni tokko hin jiru.
amma abbootu namni akka keessan akka wal beeku akkas na fakkaata akkas na mul'ataa jira dhiifama illee namarraa hin barbaadu dhiifama diinii keenyarraa akka namni dhufee gabbahee nu gaafatu badii nutu qaba nutu ummata kana jala deemu nutu garteetiin bakka maratti argannu nutu uf salphise nutu uf kabajaaf dhoogu eega nu kabajaaf dhoogi namni tokko siin kabaju kabajaa kee ufii fudhatte jechuudha amantii keetillee ufii kabachiif eenyummaa keetillee ufii uf kabachiif siif galee Tuun dubbati waa si gaafachuu fedhe. Akkati na hubatte danuu koo dhiifama gaafachuu dhufe. ati dhiifamaaf dhuftee fi waan biraatti dhuftee beeku ati wal beekumsa isaatiin dhuftee kwa وانا سر ما استاذ لي وان كان خير دوبر Makiinuma mana koo bira eegan ga'ee makiinaa keessa taa'ee kana dhaga'ee makiinaa naanneffadhee masgiida kana dhufe. Innis waan kanatti involvigii waan ta'eef malee isa wal beekuu duwwaadhaaf miti kana wanni ta'e na dhukkubse naani qoreessu. Ati nagarree himimmaan buusen tumamee mitan wanna narra ga'etu jira. An masgiidaa fi ani faamiliin koo kiristaana anis kiristaana cheerchiin deema. Masgiidaa fi horiin baasan torbeen masgiidaaf horii baasan. Masgiida bitamee jennaan reediyoodhaa dhaga'een naqee tanan maallaqa baasa waan sanyii kootiiti. Ilma Oromoo intala Oromoo tachitti sagada. Kanaaf kabajaa guddaan qaba. Gurbaan nami maraataa kan ta'e eenyuun bakka hin buune waan dhaabaan makaafteetu dhaaba keessa gurbaan kun hin jiru rabbi jalatti hin sitti way tokko nama maraataadhuma maallaqaaf olii gad deemee wanni nama ta'udha. Eenyuun bakka baay'ite mataasaa bakka bu'eetu kan wanni ta'e an kana dhiifama gaafachuuf hin dhumne an waan isinirra ga'ee salphina inni isinitti gadda isaanii waliin qoodatu dhufa. dhaaba keessa hin jiru saffaa jaalana saffaa jaalata saffaa kana saffaa hin jarri kun tokko dhaggeeffadhu. jarri kun tokko soddaa isaati kun ammoo fira isaati gurbaan mataa keesseessu soddaa saffaa jaalataati. Obboleessa. Amma akkana haasawuun amma geenne amma bargeessi. No. Wanna dubaa dhara deddeemu isas amma itti muu barbaada. Asaffaa jaalataa wajjin wallekkummaa irraa kan hafe gurbaa kana wajjin wallee hin beekan. Gurbaa kana anatu irra beeka. Akkan itti Asaffaa jaalatammaan soddaan isaa warra hararii bara. Mara gurbaa nama mataa keesseessu soddaa saffaa jaalata. Asaffaa jaalataa soddaan isaa warra harariin jee. Intala isaa fuudhee jedhaara. Intala isaa fuudhee jedhaara. أبوت ثلاثاتي متي Hin beekani jara. أبو ما من بينتي جولتي Ustaaz Ali nama waa balleeyse. No. waan isa kana sennaa ta'e Isa kana naan jedhan maqaa intala qaba. Asaffaa تليفون دكتور علي يعني. تليفون دكتور أستاذ دكتور علي علي ده. تليفون خنينا akkuma inni oromummaadhaa fi ورمو دامي Amma gabaabinatti salaan illee azaaname ta'e waan takkittiin namni maqaa wallaggaa dhufe shawaa dhufe yookaan arsii hararii dhufe ummata irraan gaafatamu. Representing godhu. Ummata irraan gaafatamu maraattuun bakka mara jira. Akkuma jenne kana waan kana hagas maraa miti dubbiin guddaan obbo Taayyeetti dhagayamee dhufee nutti booyuun kun asii olitti maalaaf. Kuni kabajaadha. Walillee kabaju, Oromollee kabaju, amantii walillee kabaju. Kabajaan asii olitti maalaaf ne waan Isinii dabala obbo Taayyeen mana kiyyan dhufne sheek mana keessanii dhufne sheek masjiida dhufanii mana rabbii dhufuun ummata muslimaa imaamaa bira dhufanii natti dhagahame jechuun natti dhagahame gaddi keessan jechuun haqaana olitti maan kabajaan natti hin bilbillee masgiida dhaqeetiin arguu baadhuu imaamota dubbise jaanii dhufanii galatoomaa jechuun galatoomaa asii olitti wanni jennu jiru amma salaan illee gahe itti deebinee obbo Taayyeen galatoomi jennaani صدق ساتي متي صدق نفسي haa ta'ullee abbaa fi ilmallee haa ta'u walirraan gaafatamu.